Kanya ko na mutaro man ni kawan. Tago no, ata ganda kami so kama ko na. Kami no, biya ni ba kasi kami ni mada sudan te ba du. Abi guragi. Ano ko kule ko waja ke mara te waja ta ati ya ni ko. Kami guragi. Waja ro yi. Tisili ka tan. Raga ka tamba ka pura ko kulla ko tu. Sabi, sabi ka ga ang kami. Ale no tika. Sabi. Nyaap jechuudha jiru qotee bulaadhuma keessa ta'anii namoonni gaafii jajjaboo kaabinoota gaafatan jechuudha. Gaafii jajjaboo isaa weerarsu jechuudha. Sana gadi sidii galee shira daba cubbuu isaan uummata irratti hojjetan kana yeroo baasanii gaafatanii jedhan isinii galee kallattiin eessa geessu shanee makaranyaa jedhamu tokkotti fuudhanii galchu. Shanee rakkate bar shaneen kun gaafa hubaratii beellaffi uummanni ho'aa tokko dubbatee mirga isaa gaafate jedhe antee hun eegne jetti. Kuno bara kana keessa illee isuma wayyaanii irraa baratan sana yoo uummanni waa tokko dubbatee mirga ofii gaafatee jedha ergama biraa qabdati shaneedha bitamtuu shaneeti. Akkas jedhu uummataan maali sadarkaa kana irratti hayi. Akka sana uummata irratti xiqqeessanii akka sana tumaa jedhanii akka sana fokkisiisanii namummaa irraa galchanii jechuudha ilma dhiiraa. Kanarratti hayi kabaja dhiiraan xiqqeessinaa wallaahi wanti galee hagalu malee yakka isaatiin qabamee dhamuun akkuma jirutti ta'e namoota manguddoota yeroo uummata fuundota akkas xiqqeessan teessanii ilaaluun safuudha sin akka dhiiraa tettanii jaartitti galtanii wajjin ciisuun qabdanu wallaahi summa wallaahi dhiifa manaa godhaati obboleewwan asirratti dhaggeeffachaa jirtan nama guddaa gambadiyoonni qabatee dhageessanii dhuudha malee kan isaan qabanu uummata fuundota akka saree ifataa qabattu ofirraa higeedhidha yeroo akkas godhanu hayi maali angas xiqqeenya angas gahu uummataaf kabajni jiru uummata jira taa'aa jiru sanaaf ilma dhiiraati bar isaan xamanjaa yookaan rasa sarkaa qabuudhaaf uummata akkas godhu ta'uu qabu kun isinii galee uummata jami'ii hangas baay'atu keessaa dhiira tokkittiin argee jedhana jaallatanuu jibbitanus dhiira tokkitti mucaa abdee jedhamu sana jechuudha wallaahi summa wallaahi isa qofan argee jedhe jechuudha dhalaan tarabbeessaa duuba teessee hedduun gattataa yeroo jedhu gaddeebi'ee gattaa konkaa dachee irra kan teesse yeroo akkasitti mirgi ilmi namaa cabattamitti uummataan gartaa jettiin ta'uun qabu dhiisaa jedhan isaa wal dorgoo qabu malee. Tee yakkamaan hin qabamu hin hidhamu hin gaafatamu jechaan jiru amma asirratti wanti hubachuu qabdanu. Akkaataa yakki itti gaafatamu akkaataa yakkamaan ittiin seeratti dhiyaatu wal garaagarummaa guddaa qaba. Akka sanaanii miti. Namni seera sodaatee dachira taa'ee kan taa'e yeroo jedhamu taa'ee kan yeroo jedhamu ka'u malee. Namicha dilbii jechuudha beektee achirra taa'ee aangoon qabaadhaaf xarabbeessaa irra taa'ee waan fedhe sirratti murteessu sodaatteeti miti. Yaar single person lubbuu akkuma kee tokkittii qaba. Hangam furdatu hangam qallatu nama waan ta'eedhaaf jechuudha sii galee. Akkuma keenni lubbuu qaba akkuma keenni du'uu danda'a. Akkuma keennis kufuu danda'a beektee. Waan tokko lubbuu addaan ni qabu hin jiru yookaan uumamni addaan ni qabu hin jiru. Isinii galee seera kabajjeeti. Seerri immoo seera cabsaati miti. Rakkoon biyya kanaa inni guddaan seeraan kabachiisa jedhee ofii seera cabsa kaabineen. Namni seera kabachiisu tokko ofii akkamitti seera cabsa. Inni gaafina hiitee hanga yoonaatti deebii dhabuun kanaa bara. Namni tokko namichi kun yakka hojjete eega yakka isaatiin dhabsiisuudhaaf akkasitti uummata fuulduratti nama kana osoo yakki isaa qoratamee seerri ifa ba'ee jechuudha. Dhaddachi seeraa badii wal fakkaatuuf adabbii murteetti dabarsuu hin danda'initti akkamitti kaabineen waan tokko irraa barnoota hin qabne yookaan bar qorannoo yakki kun yookaan qaba bar. Poolisumti lafaa kee abbumti fedhee akka qorachuu hin danda'u baay'isa wayi. Poolisiidhuma keessa qorataa yakkaatu jira. To'ataa yakkaatu jira. Isinii galee damee qaba jechuudha wanti hunduu. Poolisiidhuma ta'edhaaf huccuu poolisii walitti miilitarii yuunifoormii uffateetiin miti kan waan tokko gochuu ni danda'u isinii galee. Akka qaba dambii qaba seera qaba akhlaaqa qaba wanti hundi karaa ittiin hojjetu qaba. Eenyudha qorataa yakkaa murtee abbaa murtee qorataa yakkaa isa. Karena cerita kafatu jechuudha. Kan murtiin illee dabarsu isa hidhiitumi. Laalame rabbiin isinitti haa mul'isu. Maala biyyi lafuma duwwaa beeta mangistii ta'aa jira. Wallaahi laazim. Abbichuu miskiin. Lafuma duwwaa beeta mangistii 4 kiiloo ta'aa jiranni. Mootummaan biraa kan biraa jira.
wanti kun ija kaameeraa akka carraa rabbiin seensiseeti malee bukoo cubbuu dabni ummata keenya irratti dalagamu kan kaameeraan hin argin kan kaameeraan rabbii qofti argaa jiru wallaahi summa wallaahi dhaga'u itti dubbachuu irraa dubbachuuf miti dhaga'uuf iyyuu isin rifachiisa jechuudha isinii galee kanaaf ammas taanaan jirtu ajaa'ibatti jirtu kaabineen hooggantoonni aanaa godina wallaahi summa wallaahi tiktookii kana keessattuu an kaabineen akka tiktookii fayyadamu warra man argayyuu baay'isa wayi wallaahi summa wallaahi isa dhuga maqaa rabbii hin isinii kakadha kaabineen dhugumatti tiktookii fayyadamu arruman argaa jirayyuu rafaniin bulanu onlaayinii irra waan nu dubbanu tokko tokkoon nu dhagahu tokko tokkoon jechuudha isinii gadee tokko tokkoon poostii kee maal kee tokko tokkoon argu tiktookii ati maqaan beekne fayyadamaa jechuudha ati maqaan beektu koomantiin barreessanu laayikiin godhanu sheeriin godhanu namoota 400 keessa jiran keessa yoo xiqqaate kaabineen 30 keessa jira hin dhaggeeffataa jira siigalee dhaggeeffadhaa bareechaati ammas taanaan biluu xaxxu yeroon isin hin jedhe gabaachuu albiyyaas baalloo nyaadhaa dhugaa boccoqaa itti fayyadama yeroo hangoo qabdanutti beekamaadha kun biyya kana keessatti aadaadha waan ta'eedhaaf isinii galee halaal yaani halaal habiibi maafi mushkila garuu cubbuu daangaa hin qabne wayii uummata irratti raawwatina yoo har'a siin haftee jette sanyii kee gosa kee fira keetti irratti cubbuun sun deebi'uu teessi waan ta'eedhaaf jechuudha. Ilmi namaa immoo ni dhalata ni guddata ni du'a. Tarmii kanaa ol jiraachuu hin dandeessu. Hin dhalatta ni guddatta ni duuta sadarkaa sana yoo songa hinduu dandeessa. Kanaa wanti guddaan ati gochuu dandeessu hin jiru addunyaa kanarratti. Addunyaa waggaa muraasa jiraatu jettee onnee namootaan cabsin. Addunyaa irratti illee fincaanin. Addunyaan illee seera mataa sii qabdi barseera isa kan immoo nama miti. Uumamumti kuniyyuu seera mataa sii qabdi. Ilmi namaa namummaadhaan haqni haqummaadhaan sii galee. Sammuu kee kana maallaqaaf jettee hin gurgurin. Wallaahi sun wallaahi gonkuma jechuudha rakkat daabboo gogduu nyaadhuu buli bishaan qarroo kakoo kana dhugii taa'iiti. Injiraatti rabbiin si jiraachisa sii galee. Waanuma xiqqoo qabduun jiraachuu hin dandeessa obboleetti. Maallaqan argadha taayitaan argadha mana gaarii keessa leejarii laayifiin jiraadha jettee kaatee cubbuu irratti cubbuu dabarratti dabba magarsaa namoota si birattis haa ta'u hiriyoota kee hojjetanus ta'e si mataa kee yoo ta'e jedhee irraa of eegi jabeessiiti. Yeroo gabaabduu addunyaan wallaahi ummata keenyaaf rabbi dhaqqabu baay'ee na gaddisiise. Namoonni asumaan jechuudha karaa keessaa naa bilbilaa turtanii jettan dhugaa rabbii an bilbila akka carraa ta'e saayilantii godhee rafne ture kaleessa jechuudha kaleessa viidiyoo sana argee booda rafuu hin dandeenye. I don't know abbaan qabu ta'eef haa ta'u abbaan qabu sababan ta'eef ta'e hin beeku wallaahi manguddoo yeroo rakkatu yeroon argu wallaahi summa wallaahi onneen kun danda'u na caba baay'ee jechuudha viidiyoo chaanaalii fixuu hin dadhabee jedhe jechuudha baay'ee na gube. Innaa kanaafi hanga dandeenyu jechuudha dhugaa irratti haa sochoonu dhugaa irratti haa bobbaanu kutaa kam ganda kam naannoo kamiyyuu haa ta'u arsii haa ta'u baalee haa ta'u walloo haa ta'u wallagga haa ta'u cubbuun ummata irratti yommuu dalagamu siyaasaa waliin makinaa qaama kamirraayyuu nu faayidaa barbaanneeti miti kan waa goonu qaama kamirraayyuu jechuudha. Sumunii doolchee tokko namarraa argachuu jenneeti miti isii kiisii keessaa qabnuun bitannee nyaannee jiraataa jirra qaamni tokko nu gomachuu hin danda'u qaama tokkoofis faayidaa argachuuf jenneen kijibnu hin fakkeessinu. Dhugaa rabbii yoo taateen alatti jechuudha isinii galee dhugaa irratti immoo ilaali kan tirgoota nu balleessitu malee addunyaarra of duuban deebinu. Dhugaan dhugaadhuma. Qaamni kamuu nun ergatu, qaamni kamuu nun ajaju, qaamni kamuu kana godhi nuun hin jedhee nu gochisiisuu hin danda'u isinii galee. Garuu dhugaa uummataa yommuu cabu argaa afaan walitti qabachuu hin dandeenye laakkii kun hin ta'u. Isin irras jibbaan qabnu akka namummaatti isinii galee hojiin keessan dogoggoroota dhiisaa gaafa gaarii hojjetan jabaadhaa harka isinii rukutu kun uumama keenya. Akkasitti beekadha. Kanaaf ammas taanaan obboleewwan keenya namoota hidhaman jechuudha. Abbaa keenya akkas xiqqeeffaman dabalatee obboleessi keenya abdeetamam manadhaa keessa jiru nu baasa. Badii isaan hin balleessine warri yakkitanii jettan hooggantoonni aanaa fi godinaa isinii galee ummata irratti safuu Oromoo cabsanii kabaja naannoo sanaa xiqqeessanii qaamolee yakka gurguddaa akkasii raawwatan kana seeratti nuuf dhiyeessa. Yoo dhuguma kabaja uummataa qabdu ta'e, yoo dhuguma jaalala uummataa qabdu ta'e, yoo dhuguma aantummaa uummataa qabdu ta'e seera jechuun hangam akka inni humna qabu isin irrattuu barra. Isin irrattuu ilaalla. Seeratti nuuf dhiyeessa warra kana. Gaafa sana jechuudha kan dhuguma isin haqaaf hojjettu dhugaaf hojjettu jennee dubbachuu dandeenyu. Sanaa achi garuu
Miskiinni miidiyaa irratti callisee bo'ee xiyyeedhaa fi wanti waan tokko jijjiiramu jiru jettanii kaatanii tuufattu uummata yoo ta'e jedhe ofuma miidhaa jirtu. Ofuma miidhaa jirtu. An kanuman jedhaa. Baay'ee waan nama qaanfachiisudha. Baay'ee. Kaabinee aanaa geeraa keessaa wanti rakkoo jedhee beektanii. Viidiyoo guutuutu jira. Viidiyoon sun citee ba'ee nama goyyoomsuudhaa jedhameeti. Akkas ta'uudhaa jedheeti. Jedhanii waan biraa wayii sitti fiduuf yaalu. Viidiyoo daqiiqaa lama hin geenye sana namni ilaalee jedhe viidiyoon sun waan edii ta'e hin qabu. Waan itti dabalame waan irraa hir'ate hin qabu. Viidiyoo qulqulluu sana namni ilaalee kan biraa waa barbaadu yoo jiraate jedhe mataan nagaa miti jechuudha sii galee. Viidiyoo kan biraa maaliin barbaadaani? Hayi. Viidiyoo kana ol maallatti agarsiisuufi. Kana dura wanti isin dubbattan inshallah sa'aatii 10 iyyuu haa ta'u. Sana booda wanti isin dubbattan sa'aatii 20 iyyuu haa ta'u. Hiikan qabu. Daqiiqaa muraasa sana keessatti gochaan isin raawwattan sammuu ilma namaa kana waan tarsaasee baasuudha jechuudha. Nama akka namummaatti yaaduuf jechuudha. Dhugaa ilma namummaatiif namni dhaabbatu yoo jiraate jedhe jechuudha isinii galee. Kanaaf viidiyoon barbaachisu hin jiru sun ga'aadha. Viidiyoon dabalataa isin kaasaaf biddanuu hin jiru. Badii raawwattaniif uummata dhiifama gaafattanii isinii galee qaamota yakka sana raawwatan abbootii aangoo fayyadamanii uummata keenya akkasa cuucan murtee wal fakkaataa nuuf dabarsaata. Kana dhaamsi keenya uummanni keenya immoo kallattii garaagaraarra sagalee ta'aa turtan jechuudha. Viidiyoo sheer gochaa maal gochaa waa hedduudhaan nu bira turtanii jettan hundumti keessan galatooma. Maaliif obboleessi keenya jalqaba fidee viidiyoo sana akkuma argeen jechuudha narrifadhee diitiin godhee san booda jechuudha dirqama wanti kun fala argachuu qaba. Akka argachuu qaba. Miidiyaa hunda qaqqabuu qaba. Isinii galee maaliif dubbiin gaafa qoosaa bulee nama oosa jetti. Inni har'a uummata fuulduratti abbaa keenya manguddoo hangana gahu qabattoo irraa baasi tuumi akkas jedhee asaaminaadhaan akkas godhee reebu borummoo gabaa fuulduratti abbaa keenya haadha keenya qullaa huccuu irraa baasee daaraa keessa gangaladhu jechuurraa of duuban deebi'u. Already sammuun harreedhuma waan tokko waan itti gootu hin qabdu. Sii galee ilmoon harreedhuma dhalti waan ta'eedhaaf. Sammuun xuraawaadhuma hiikaa biraan qabu. Sii galee sammuun murtee akkasii abbaa isaarratti dabarsu abbaan inni akkas tuuffatee arrabsee akkas godhe jedhuun sun bar lafa qotee taraaree jechuudha. Nyaachisee barsiisee sii galee akka inni sadarkaa kana dhachi taa'uu fi aarsaa godhee nama ture. Gibira miindaan inni isaaf deemu bar miindaa inni nyaatu bar isatu gibira deemee mootummaa kafaleetii bar. Mootummaa waaqarraa samii irraa buusaaraa fi waan isaaf kafalu kana. Ummata qotee bulaa akka namummaattu yoo kabajneefee jedhe kallattiin isaa ta'u alkallattiin qotee buluma kanarraatiin kan inni miindaa fudhatee nyaatee ittiin jiraatu lafa isaa gurguree waasaa waa meeqa godhee sii galee. Kanaafuu har'arra dhaabbannee wantoota akkanaa kana noo jechuu danda'uudha qabnan jedha. Namoonni yaada gaggabaabsitanii guddisuun barbaadu gaggabaabsitanii dubbachuu barbaadan baay'ee laayibiirlee turuu waan hin barbaadu. Namni abbaa qabu viidiyoo kana argee jechuudha eenyummaa nu garaan isaan danda'u wallaahi jechuudha. Kuni kan mul'ate kan hin mul'atin meeqa jira achumaan du'ee kaafe. Kabaja ofirraan fuudhinaa. Sirriitti maal jedhu? Manuma seeraan akka himachuu nan balleessu. Maali mati? Maali? Rakkoo koo waan himachuu. Maali ni rakkochi maali? Maali rakkochi? Rakkocha dhabnee gaafata namaa rakkocha bulchaa waan dhabnee miti maali? Inni mannee isinitti. Maali risiitii naa kennu didee dhaka? Risiitii naa kennu didee dhaka? Maali risiitiin jara kana hojii? Inni bita konkor. Maafi waliin makka. Waliin makka qabu koraa adda gitti bamachaa. Akkuma inni itti tarsa'u dhagaame ka barate dhokate ka agalaagaan isaa baqaytu tarsa'utu biyya bulcha. Akkuma ati maanguddoo keenya salphitti rabbi salphina kennu haa agarsiisu. Rabbiin salphina kennu haa agarsiisu. Akka isin maanguddoo kana salphiftanitti rabbi isin haa salphisu. Funyaan isin haa qabatan bakka geettanitti ajaawa. Wallaahi namni uf duuba gaggalee isin ilaale isin jala haa baqatu iyyuu malee suuta haasa'uu hin barbaachisa. Asaaminoo jedhan san asaamaan si haa nyaatu asaamaan si haa nyaatu wallaahi. Xiraawaa isin bakka geettanitti jarri sun dhufte haa jedhanii isin dhiyeessan. Biyyattii Itoophiyaa san keessa waan akka himachuu hin dandeettu. Waan ta'eef qofa mataa keessa silaa. Yaa Rabbi tokkoffaa namni waan gubbaa se'ame wanni haga minishaa gandaa uummata keenya ka baadiyyaa keessa jiru miidhamaa jiru na amanaa. Kunoo waa garasiitu mana mallattumaan
tumani ma namni bar mudhiin isaa tokkochi hin dalagu ba galgala raftu gachiisuu hin dandeettu tumaa ummataarra wallah ol kaatee fiiguu hin dandeettu taa'e jennaan mataa kanarra shimallisi abboo osoo ilma keessan isin afottumanii isin garsiisan abbaa keessan isin afottumanii isin garsiisan osoo isin tumanii isin garsiisan haga nama dhukkubuun beeytan ture ni ilaalaa dhaqee ba seera afoo jira seeraan hin hidhani gurbaa kana jechuudha umrii dheeradhu wallahi jagna dhiira goota koo naqi ofirra eegaadhaa wallahi biyya Itoophiyaa jedhamu san keessa waa takka himachuu hin dandeettu seeraan ati seerri takka hin jiru. Abi.